biyya keessatti Oromootu du'a. Biyya namaatti Oromootu du'a. Bakka hundatti Oromootu rakkata. Namni nama mosarratti du'e jedhee waa dubbatu hin jiru. Amma fakkeenyaaf dheengadduma as dhiyeenya kana Wallootti nama 40 waantu buqqee gaara keessa jira. Mootummaan nama mosarratti du'ee nama waan biraatu buqqee jedhee achi gara galee ilaala. Yamanitti dheengadda akkuma isinuu beektan nama 300 oltu bakka takkatti du'e. Nama narraa ajjeeftan jedhee mootummaa waa dubbatan hin jiru. Yamanii nama sammeeffattee sana argartee mootummaa ummata kanatti dantaa hin qabne ummata kanatti dhimma hin qabne argite amma isas deebitee ijoollee ta'e rakkisu jirti. Mootummaan kun ammoo Oromoon osoo lafarraa dhumtee barbaada malee Oromoon akka jiraattu hin fedhu. Mootummaa cunduurri silaa Baqqalaa Garbaatu geesse cunduurri jechuun nama maatii isaa warraa waa dhoguu hin dandeenye nama jaartii isaa akka fedhan yoo namni biraa biratti godhe irraa dubbachuu hin dandeenye sodaattu jechuudha. Nama maatii isaa bulfachuu hin dandeenyedha. Mootummaa naannoo Oromiyaa cunduuradha. Cunduurarraa silaa waan eegan. Kun ammoo guddichi gubbarra jiru Oromoon akka dhumtu barbaada malee Oromoon akka jiraattu hin fedhu. Yamanii nama dheengadda namni sun hundi dhumee mootummaan kun dubbachuu dhiisnan ammas deebitee ijoolleen kun muka jala makiinaa gommaa makiinaa jalatti ruuqamtee deemti. Kana hunda akka godhe maalidha? Sodaa dhabuudha jechuudha. Yamaniin tawfiitifuu caccabtee jirtu tun biyyi Itoophiyaa yuun geene tawfiitifuu burkuteetee jirtu kun Itoophiyaa sodaachuu dhiistee mootummaan silaa waan nama godhu hin jiru jettee ijoollee tana kana godhu jiru. Ijoolleen tun Yaman irraa gara Suudii deemuuf karaa Huutiin hin dabarsitu. Huutiin karaa waan hin dabarsineef sodaa jaraati jecha kun akkatti makiinaa jalatti ruuqamtee deemti. Kun hundi maaliif ta'e? Dhugumaan ijoolleen rakkoo hamaa keessa jiraachuudha. Yamanii keessatti dhugumaan rakkoon cimaan jiraachuu malee namni akkamitti makiinaa jala gommaa makiinaa jalatti ruuqamee deemamee rabbii sodaadha. Rakkoo hammaati kan hundaan ga'e malee ijoollee ta'a. Osoo rakkoo sasalphaa taate osoo waan xixiqqoo taate namni waan akkana kanatti hin deemu achuma obsee ta'a malee rakkoo hammaate rakkoo obsuu dadhabantu makiinaa jalatti akkatti nama ruuqa. Akkam goona ka mootummaan jiraate mootummaa kenna ijoollee tana achi baasu jennee ittiin iyyu hin jiru mootummaa hin qabnu. Mootummaa dhimma sii qabu miti yoo amma waan akkanaatti agarsiifte anumayyuu harkadhaayyuu haadhuma ni jedha. Ijoollee tana rakkinni hammaate kana godhu jira. Rakkina sasalphaa miti wanni gommaa makiinaa jalatti nama ruuqee nama oofu. Mee Yamanii nammoo waan isin jettee arrabsitu walumaan dhageeffan. Arraba achi keessaa arrabsaa ijoollee tana gommaa makiinaa keessaa gadi guurti. Mee maal goona ka? Mootummaan jiraate mootummaa qabaannee mootummaa kana itti xiyyannee badaa waan tokko haa godhu furmaata ijoollee kana haa godhu hin jennu. Falli maal jettan meesha? Mee viidiyoo kana walumaan haa ilaallu mee haa dhageeffadhaa viidiyoo kana. Mee namni afaan Arabii beektan waan jedhituun jettee arrabsitullee ijoollee tana ammoo eessa keessaa akka guuraa jiran. Mee namni ilmi namaa namni lubbuu qabu tokko akkamitti as jalatti guuramee as jalatti makiinaa kana garaa jalatti akkamitti deemaa wanni ammoo nama kana bakka kanaan gahu maali mee sun hundiyyuu tilmaama. Rakkoon sasalphaan wanti xixiqqoon akkanatti makiinaa kana jalatti gommaa makiinaa jalatti nama hiitee nama oofte yoo jettan isinummaan mee ufuma keessanii viidiyoo kana laalati afaan illee warri beektan waan jedhituun jettee arrabsitu jecha safuu jedhituun jettee arrabsitu laalati kun hundi ammoo tuffiidha. Tuffii mootummaa kanarraa qaban yaa namni ijoollee tanatti dhimma qabu jirudha mee viidiyoo kana waliin haa laallu. Lanjut ke meja. واحد
akkuma argine kan mee abbichuu koo itti jala fiida badhaadhinna mee badhaadhinni kee kana abbichuun kee kana ka uummataa xiqquma rifan ka waan barbaade oromoon aga feete soo dhumte achi mee akka ishiitti yaaddan wallaahi bara warra badhaadhinna abbichuu kiyya maarree kiyya abbichuun danda'a sitti qabu dhimma sitti qabu mee maal badhaate abbichuun kee gadi ba'e nama deengadda akkasitti yamanii fixetti waa dubbatee ibsa tokko baasee dubbate abbichuun kee gadi ba'e nama ambulaansii keessaa fudhanii viidiyoo san argitanii akkasitti cuubeen lafatti gadi waan ilmi namaa nama hin goone waan ilmi namaa dhiisi namni namarratti dhiisi bineensa irratti hin dalan irratti dalagasan gadi ba'e ibsa tokko baasee waa dubbate osoo amaara takka taate yoo waan inni jedhu beekta amaara takka yoo tana ukkaanfamnaan akkatti dhaqee boo'een beeytami osoo hagas amaara taate yoo akkatti inni boo'u beekta abbichuu kee oromoo akkasitti cafa qabamtammoo gadi ba'e ibsa tokko hin baasne nama moosee iddoo hin jennu kanaaree abbichuun kee kana badhaadhinni kee kana badhaate kaasiti badhaate oromoon dhiiga oromootiin lubbuu oromootiin badhaate anama waan jira waraallee waan jedhu hin qabu mee warrumaan abbichuu kiyya maarrii kiyya badhaadhinni kiyya biyya oromoodhaa jettee jala fiidu as dhaabadhuuf ilaali inni biraa ammoo mootummaa qabaannee mootummaan ijoollee tanaaf hormaataa godhu hin jennu garuu haga dandeenyetti hayyoonni oromoo warri jirtan uummata kanaa sagalee ta'a akki godha yoo jiraate falli godha yoo jiraate nama kana ijoollee tan akkasiin achi baate yookaan achi yoo kana gahaan jiraate haga dandeettanitti akka yaaltan dhaamsa kiyya kana achitti ka abbichuun keessan kun akkanaati namni qalbii qabu gaafa yamanii ijoollee yamanii dhumte abiyyi waan dubbanne takka jedhe lammaffaa ammoo wallotti dheengadda namni akkasitti dhume uummata paarlamaa irratti dhaqee gaafatisan deebiseef lama jedhe sadaffaa egasii viidiyoon hin bahe viidiyoo uummata akkasitti albeen lafatti sakkiinan akkasitti cafaacafasan sadii jedhe har'a ijoollee tun akkatti rakkachaa jirti kana hunda laaltee yoo sammuun si dalaydee abbichuu jechuun dhiisin dhugumatti itti fayyaan qabdu mana yaalaa si geessuun dirqama jechuudha yoo kana hundaan si hin galle haga dhufanii si waraananitti haga yookaan haadhatee ajjeesanitti si hin galu jechuudha akkasii rabbi kee iraa godhu waa maraafuu waan jennu qabnu mootummaa qabaallee ni jennu